Adeemyaa mi'a deebi'aa ila deebii namaa deebisuu kan danda'u eessa jira? Deebii biyyaa deebisuu kan danda'u eessa jira? Please amma yeroo dhaabannu namatti tola baay'ee bareeda. Garuu namni hundumtuu waan gaaffiin itti baay'ateef deebii dhabdeef yeroo hundumaa question markettee mana keenya keessa teessuun deebii barbaanna. Waan nama dhibu keessaa deebii namaa kan deebisu biyya deemuu miti biyyarras fiiguu miti beenyaa gurguddaas godhachuu miti yookiin immoo akka keenya kana waan biraa ta'u miti. Yesuustu deebii dhugaa namaa deebisa. Amman qabeenya qaban, amman guddaa, amman maastersii mini digirii mini dooktarii gaaffii kana hundumaa kan dhosse garuu kana. Waan nama dhibu keessaa iddoo kana gaaf tokko argii isaan lafa guuranii irraanfataniiti. Zakkaariyaas akkuma kana mana qulqullummaa keessa jira. Namoonni baay'een immoo gaafa sala dhaabatanii Zakkaariyaas akkuma kaleessa maalluu fidee dhufa jedhanii eegu ala dhaabatanii eegu hiikamsa barbaadu. Warri kaan ala dhaabatanii eegu. Inni guyyaa sanaa garuu kan warra ala dhaabatanii misiraachoo Yesus arragalgala kan keesedha. Ila kan warra ala dhaabatanii maalluu fidee dhufa laa maalluu fidee dhufa laa hiikamsa akkaminuu fidee dhufa laa maaltu ta'uudhaaf laa jedhanii ala dhaabatanii. Dirqamaan galbeeri jedhamu tokko Waaqayyo biraa ergamee dhufe. Waaqayyo biraa ergamee dhufeetu galbeeliin kun utuu inni iddoo mana qulqullummaa keessa jiru ajjira. Mana qulqullummaa keessa ajjira. Akka isinii galutti ajjira. Qab jedhee dhufe ergamaan kun. Yaa Zakkaariyaas ergamaa galbeeliin dhufe. Yaa Zakkaariyaas har'a kan keeti. Yaa Zakkaariyaas har'a Waaqayyootu sitti erge natu dhufe. Yaa Zakkaariyaas kadhannaati kadhachaa jirtu sun dhaga'ameera. Tokko kadhannaati kadhachaa jirtu sun maal ta'eera? Dhaga'ameera. Lammaffaa ati manaa kee ishee manaa mucaan kanneen hin ulfaatu. Lama maqaa sammayyaa waan hin jette moggaate. Sadii ila dhaggeeffadhaa. Bara kana mo'aatudha biyya keenya keessa dhiifama naa godhaa malee. Kanaaf kana ol bukkee qabu. Kanaaf kana ol bukkee qabu. Tuma kana dubbatanii heera bakka eenan kana bitaarra deebii keessattuu sinii deebi'an. Isa kanatu deebi. Akkas jedhu as hin jiru as biyya kana jiru deebii dhugaa kan deebisu kanami deebii dhugaa kan deebisu kanami deebii mana namaa kan deebisu Yesuus. Si bakkatu Yesuus balusi balu Yesuus balusi yaa kan deebisu waan tiraan bin deebimne Yesuus tudeem waan Itoophiyaan hin deebimne Yesuus tudeem. Nuime sa deebii dadhabe bira jirramin isa deebisi deebisuu danda'u bira yoo kana goote deebii keetu sii deebi'e dhomma Itoophiyaa keessa hin dhumne as yoo kana hojjette deebii keetu sii deebi'e no dogoggoriin yoo kana qabaatte deebiin hin deebi'a. Abbaa biraa jabaa Yaaqoob hammuma jette kan geessu nama rakkate kan gaadadame ifteen darbitu utuun imimmaan lolaasu. Amanneerraa Yesuus isa inni nutti dubbatu namanna sa'aatii 24 jira biyya keenya keessa sa'aatii 24 guutuu Yesuus dhufee nutti dubbatu eenyutu amane garuu Waaqayyo argii gaafa nu du'ee du'aa ka'e hunuma nutti dubbatu eenyutu amane garuu waggaa 2020 irraa dura du'aa ka'e eenyutu amane garuu lubaan kun hin amanne namichi kun iyyuu naman si yaadadha gaafannaan naman kan namaatti ni kamaa jira maaliif naman namni baay'een Yesuusin barbaachadha hundu biyya biraa dhabu Yesuus mana kee jira isa nu barbaachisu mana keessatti dhiibnee isa hin barbaachifne biyyarra barbaacha deemna Yesuus iddoo siree keenyaa jira Yesuus iddoo hojii keenyaa jira Yesuus taaksiitii keessa teessuun keessallee jira amma iddoo tokkotti Yesuusin hin barbaachadha kaayu biyya Yesuus hin jiru as ila waa tokkoon sitti isa dhuguma hin ta'a jettee yaadne san misiraachoo mallattoon gaaffii mana kee keessa jiru sun tiikichitinta bakkattiya misiraachoo Yesuus hin deebii dhugaa namaa deebisu dhufeera mana kee hadhaabannee kan nama odeessu hadhaabannee kan obbolootaa odeessu hadhaabannee geggeessu hadhaabannee namaa cabacabu mini Yesuus baranaan fidee dhufeera Waaqayyo saduugaatu dhufa isa dhugaa isa deebii dhugaa isa deebii sirrii isa furtii isaa hin jallanne isa dubbatti amanamu isa dubbatti ledduu ta'u sabbakka tarraantii akkakakakata ani beeku eenyu namantee jirtan amanteen taakan Dubaay amanteen taakan lafa Dubaay sirratti ni amanteen taakan biyya Dubaay sitti ni amanteen taakan beektaa kan fudhattee taakan
Tajaajilun nama rakkisu akka keenya kan Itoophiyaatti dhumyaan afaddeen dhumnee tajaajiluun nu rakkisu. Raajii dubbachuun nama rakkisu kana sirriitti qabnaa kana mana kee qabnaa isa deebisu mana kee sirriitti iddoo laanneerraa fi isa deebisu mana keessa gaa'ila keenya keessaa qabnaa hojii keenya keessaa qabnaa riili guyyaa gaafa uffannu nutti tola gaafa nyaannu nutti tola noo nyaata keenya karas kana abbaa lafa onaa riyaaddoo qofaa gaafa waan hundumtuu hin jirre isa kanatu nu deebise asiin nu ga'eessa namni hundumtuu gaafa si dhiise fannoon jiraan kunoo as fannoon eessa jira kunootiin fannoon deebiin keenya asitti dhume kunoo asitti dhume qabnaa reessa rii argachuun obboloota koo argachuun gaariidha tu biyya garaa garaarra naannoomne nutti tolaama garuu deebisa sirrii deebisu kana qabna na qabaadhaa jedha sagantaa kanaan akka jedha na qabaadhu na qabaadhu ofitti na qabi maaloo saba kanaa qofaa hin deemin namni qofaa deemtu yoo jiraatte isa kana wayyaa humna kun jabina kun hangoodha kun ulfina kun karaadha kun jireenya kun abbaa baraadha kun ameen inni deebii mana namaa deebisu kunoo isti warri deebii galgala kana barbaacha dhuftan siniif haa ta'u bakkachu anu waa tokko sinitti maaliin beekun deebii sirriitu ta'a konfereensii kanarratti biyya garaa garaa sirri keessan kan jiru maatii iddoo garaa garaatti kan qabdan waa'ee waldaas kan kadhattan waa'ee ijoollee keessanis kan kadhattan waa'ee biyyaas kadhachaa kan jirtan inni kun galgala kana sagantaa kanaan qabee deebii sirrii deebisu